ollaa keessa jirtu amma billama keessa walawwaladhaa gastii tana seenaa viidiyoodhaan nu garsiisa. Kalas. Namni adeemsarra jirtu yookaan ammoo qabdee harkaa qabdu yoo jiraatte namni adeemsarra jirtu yaalirra jirtu yookaan ammoo qabdee harkaa qabdu yoo jiraatte lakkoofsa akka barreesse. Abbaa milkii illee qajeeloo beeyta. Abbaan milkii ammoo baay'ee sitti dhiyaata. Nama si dhiyaatu nama si bira jiru. Okay, UK jira. Waan akkasitti waan keessan dubbatamu. Asirratti ijoollee amma seerri jiru asirra qaaquu asirra iyyuu asirra maalii beeku. Amma dubbiin kana gabaabinna dubbiin amma dubbiin jedhetan. Daaset namni akkana nu agarsiisu dhugaa rabbi akkana feena. Yaa tabii bakka isin yoo biyyaan baa jiraatanillee maallaqa keessan waan qabdaniin biyya bira dhaabadhaa bakka waan ta'uu qabu ta'a birrii ta'an bakka wanni nama jeesisa birrii ammaan tan. Tokkicho waan sirreessa. Raayii biraan nama qalaa maali gattan dhaaba. Nuti gumaa barbaadna bakka barbaade qalamee dhiisee gumaa naaba'uu barbaada. Barbaadna. Misteekilii adda addaa godhate raayii irratti gumaa baafanna bakka anumata gumaan ba'uu qaba. Waan biraa keessa wacuumi jara gumaan ummannu akka baafatuun beeka. Sagalee wayita taatan gumaan mucayyoo sanii mucaan sanii ba'uu qaba bakka anumata. Ilu wanni nama arsu beeta Oromoo keenya kana muudii nama qabata. Wallaahi hin godhanii saniif godhaa jira beeta. Leelaa nagara dallab. Liinaa galcha nama dhibaa namtu kolle liinaa galcha liinaa harkisa wali mootisara ilu mootisara qabdaani. Kuno hafarsoon ni qaba abbaa milkii qaba qorataan ni qaba nabaan ni qaba rambeen qabda maan galchinesin. Galteertiin talli koo itti fufi liinaa baga nagaan dhufte. Liinaa. 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 Dhagaamaa sagaleen koo tokkicho. Injira. Koi maayikiitti erga. Liinaa. Abo moodin qabatin Arab sodaadhaati maal taatan yeroon tun amma yeroo moodiitii miti bar. Abboo lubbuun tee haa qabamtu qabamee of biraa qaba jette gadhee. Qorataa dhageeffadhu amma laal qorataa amma barga amma wantuma taa jira malee takafaa nuti warra gumaa tiktokera barbaaddatu miti garuu hojiin lafarratti itti fufuu danda'uudha qaba keessattuu immoo Joonef kabiyya keessaa kan isin yookaan wanna isaanis biyyuma keessaa bisa bikitti nu ajjeesan bara biyyuma keessaa qeerroon biyyaa dammaquu qabdi qeerroon biyyaa ha'uu qabdi qeerroon biyyaa walii galtee tokkummaadhaan sosochuu danda'utu irra jiraata gara hundaanuu jechuudha isinii galee Joonef kan hin taane formaanni hin jiru ammoo nuti akka ijoollee biyya Arabaatti fakkeenyaaf ijoolleen biyya Arabaa biyyoota Arabaa kana keessatti wallaahi wabillaal kareen waan achi ta'e asi dachaadhaan dachaa oolaa 15 kafaluu dandeenya nuti ijoolleen biyya Arabaa kanaaf ijoolleen biyya Arabaatis gara hojii seenuu namni hundi lafarratti hojii seenuudha gaafa lafarratti hojii seenee hunda isaa viidiyoo waraabee akka isaan keenya godhan caalaa godhee ol baasee mul'isuu danda'u irra jiraachuu qabu. Yaaduma kee irratti hin deema. Ummata keenya kalaayii fi fidaasi maali goonaa miti. Waliigala gumaa barbaaddanii gumaan bakkuma jiru haala. Isaanuu wayii raayii irra fidanii nu qalanii. Bakka barbaadee haa ba'u viidiyoon maan gad dhiifamu akkuma isaan jedhan san jedhanii gadi dhiifamu bichaa barbaanna malee gumammaan haa ba'u barbaanna malee raayii fi fidaasi akkana goona dhiisa. Ilu la dhiifama ilu afaanis qabu. Na hoofachila ilu wanni jennee ijoollee mayyaada asii kaasee ijoolleen keenya barbaadan nama wal lola qabanii faa fidanii nama kana argitee nama ariitti qabdan fan godhina nama argitee nama nagahaa ka wal dhabbii qabdaniin akkan goonee itti dhaamsa dabarsite sirrii sun. Namni yoo barbaade nama ariitti qabu fuudhee gurraa jechuun nu amaara naftanyaa ilmee naftanyaa yookaan warra argitee nama danda'e fida nee korbeessa isaanii yookaan sangaa isaanii sangaa amaaraa nu gaffida gurraanee isaan miskiina gadda kee deddeemu qaraanimi isin gaffidaa kama dalagatu guddaa sangaa kana obaasaa gaffidaa inneen edanum halkanuma kana seenaa dalagaa nu gorsiisaa inneen sigalee abbo as durallee yoo qaluu baatan nu garsiisanii kaanii muka duuba geessanii haa qalanii meeshaa irraa muranii afaan kaanii nu haa garsiisanii kan ufeen amma dhageeffadhu tokkichoo dhageeffadhu nuti amma ijoolleen biyya Arabaa dhageeffadha haan qaqqabaadha jira boolla qotaa awwaala isaan amma kaanii qalanii haan qalaa awwaala kaan ammoo jira boolla qotaa awwaala wallahi isuma dhugaatii beekan jira awwaala akka isaan godhan caalaa godha kama awwaaluun nurra hin jiru arguu qaban malee viidiyoo waraabaa jira kararratti jennee fi amma rakkoon keenya waan beekta waan
gumaa naa bahu jedha. Akkana goona akkas goona waan hin jirre wanni sun Gumaa godhamee naa bahu. gadi dhufuu qaba bakka waliigalatti malee TikTok irraa akkana akkasi as dhufee akkana ta'uu qabaa miti. Waliigalatti gumaa keessan baafadha Oromoon. Ka Arsii, ka Baalee, ka Shawaa, ka Wallaggaa, Gujii, Walloo, Boorana bakki marti Oromoon isin ilaalchisaa jechuudha. Gumaa keessan nama du'e lamii mucayyoo qalamtee mucaa qalame. Gumaa keessan baafadha ol poostii godhaa bakka dhumatee jira. Wanummaan isin TikTok irraa kana. Asirratti dhagaa Oromoo. Nu akka Oromootitti akka waloo kennaa malee wanta kan qabne beeka. Warri daggalaatis warri qaamni mootummaa. Fadhu ibiddatti naqee asirra gubii nutti argisiisa. Biyya seeraa. Oke, gabu ya. Biyya seeraa. Taaptaappiif koppiliitii godhe. Taaptaap nu godhe jira harka Yoo biyya hin jiraanne hin ta'uu dhiisi. Darbi gadi. Kanan nu gabroomsee bar. Darbi gadi. Boo'aadha jechuudha booda. Eeshi. Ilmoota keetillee gaafa mormarraa muran ati biyya Burqa Afrikaa qal'oo. Aboo ijoollee akka bisin nagee fayyaadha. Nagaa. Reefuu qotee bulaa keenya sanii fi waa dhaamuu fedhe takka jaa. Koobbuyi ati dhaamsan deemta koobbuyi. Obsi booti maal koo. Maal haasan? Dhaamsan feenuu jenne bar yoo harkaa qabaatte Jaakaa qotee bulaan hin jedhu. Nuti laal gumaa baafachuu farmate ittiin billaa keenya qaranne. Maal nutti himta sa'aatii tan? Baaqaa. nama qalanii nu garsiisanii nama dhaamsan deemu. Isin maatti dhiiftan jedha warri moodataraa ittiin dhiisina nama kanaa kana galatooma. Gabbuusa. Afaanii dubbachuun hafee jira. Kakuun lubbuu laatu gadheen as ta'e kana. Hai. Dhaamsa jetti. Guyyaa qiyaamallee waa dhaamaddeetti Oromoon ture osoo wallaahi billee guyyaa qiyaaman buutellee kan namni if quban qabne isaa waa dhaamaddeetti bir osoo chaansii argatte. Osoo jannataa kooseen jedhaniillee waa dhaamaddeetti na al shaklak. Nama harkaa qabu qofa feere Oromoon dhageeffadha. Ilmoo teenyaaf zarii teenya guutuu boohan dhaalchifu. Nama morma nurraa mure morma irraa mure. Nama harma nurraa mure harma irraa mure. Waan takka arguutti hin jiru. Ijoolleen kun jiruu isaanii dhiisanii akka taa'u jiranii. Iyya dabarsa obsi bee oggutak. Iyya dabarsa sagalee uummataa ta'a haadha raa'u. Borganama as yaatanii uummataa maallaqa gurra jettan innaa ati tibbada. Wanni takka akkas hin jirtu. Nama morma nurraa mure morma irraa muruudha. Nama harma nurraa mure harma irraa muruudha. Khalas. Billawa qarannee nuti qophoofnee jirra. Namni billawa harkaa qabda kanaaf xanyaan ollaa keessa jirtu amma billawa keessa walawwaladhaa gastii tana seenaa viidiyoodhaan nu garsiisa. Khalas. Namni adeemsarra jirtu yookaan ammoo qabdee harkaa qabdu yoo jiraatte namni adeemsarra jirtu yaalirra jirtu yookaan ammoo qabdee harkaa qabdu yoo jiraatte lakkoofsa akka barreesse. Namni qabdee harkaa qabdu yookaan ammoo adeemsarra jirtu barbaacharra jirtu yoo jiraatte lakkoofsa akka barreessi galeetii yaada sirraa fuuna. MJ. Tole. Waggaa boo'umaa barkeenya chaansiin. Koi nama tokko galcha koi. Baga gammaddan baajoon baaduu nama lamaa baajoo. Gastii ergadhu ani du'aa ka jedhu. Mee baajootti sheer godhame baajoon nama lama qabee jedhan. Baajoon yaa dalagara jira. Baajoon dhaamsa san hin dhageenye dhaamsa san illee dhaqqabaani. Dhaamsa hafarsoo fi qurataa yakka jara lamaan beeka dhaamsa sanii. Koki. Bui. Laale tokko iyo. Koki bui. Tokkicho laalammoo inni jiru namoonni challenge qotu ture challenge san eeluutu dubbatee ture namni ammatti biyya keessa jirtan namni amaara if biraa qabdanii jalqaba irratti guma amaaraa kan namni baasee doolaara 1,000 takka qophaa'ee jira eeluun qopheessee jira. Namni if biraa qabdan ammatti qabaa fidaa'ee guma nama keenya guma Oromoo yeroo mara bu'aa oolu dadhabne qabaa fidaa. Asuma yaadachiis biri Itoophiyaa 1,130 miti. 1,130 ta'a eeluun qopheessee jira. Namni jalqaba fiddan. San namatu waadaa seene. Namatu waadaa seene. Nama mataadhaan. Nama harka na jiraa jedhe iluun. Harka na jiraa jedhe. Namatu bilbilaa waadaa seene anis hundumti kennayyuu mataadhaan jechuudha. Hundumti kennayyuu mataadhaan waadaadha.
wanti sila irratti hidhamaaf. Namni qabdee jiraatu. Akkas. Namni harkaa qabdee jiraatu. Yaa. Baabo qamaan kofalis paawundii 500. Isa kumaaf 500 ga'eera. Nama jalqabas seenaa dalageef jechuudha. Anis dooraa 500. Atis doolaara 500. Yes. Galatoon burqaa ka'e galatoon burqaa. Doolaara 2,000 fi 100 takka akkana ta'eera. Yallaa ta'u. Laali namni tokko yeroo deemee waan tokko hojjetu harka isaatii waan hojjetu harka isaa wannatti kaayate goloofis yookaanis waan harka kaayatanii jira. Laastika harka kaayatan. Harki ati hojjetteen irraa deebanii harka keessan yoo qabamtee yookaan barbaadamtee argamuu dandeessa waan ta'eef harka isaa namni ofirraa eeguu qaba. Tableetti fayyadamu san akka harkaan hin qabanne qaama isaa akka harkaan hin qabanne harka isaatti waa kaayachuu qaba. Kan namaaf dhaamtan. Okay, yaada bareeda dhiifama. Si gabbuusuuf dhiifama. Sorry. Yaada bareeda. Amma yaada chaalanchi bareeda fidde yaada bareeda. Injirjirina wani sini biftan jarjiri sini sebetan jarjirina. Namni tokkos doolaara 400 jala jira dhaalame maqaa. Maqaa isaa qaba. Maqaa isaa qaba nama sana. Koy. Simboonis 60 jettee namni waraabaa jirtu jiraatti birrii guruu bichaan maal faayidaa qaban nuti warri amma mallaqa jechaa jirruuf nama jalqabarratti seenaa dalagee nu garsiise takkaa qabee yookaas gorra'ee nu garsiiseef mallaqni kun badhaasni inni kennamu. Badhaasa nama saniif kennamu. Gabaas baatan fuula keessan dhufadha tole. Maqaa kiyya qabii simboo. Abbaa milki. Ni jira. Qabu jirtaati waan kana barreessi. Hunda sii qabu jira bakka takkatti. Abbaa fi qabu jira la abbaa milki abbaa milki. Simboo qabii burqaa qabii kan. Oh sorry. Jolet selama Sodaatina wallahi barabbul kaaba. Wallahi billahi adaga ani in sodaadhu takkedha maaliif jedha yoo fedhan wallahi dhufanii na haa qabani abbaa fedhan na taa fidani wallahi wanta gocha tokko sin gootanii du'e natti hin dhagahamu wallahi lazim kana beeka seenaa dalagaa wanni fedhan Tokkicho yeroo tokkobsi namaas jala ijoolleen kun lubbuu fi laataa jiranii namni sila ammoo mallaqa barreessaa jiru kun 100 kun 500 manaamu abbaa abdii galmeessaa abbaa milkii galmeessaarraa yaa abbaa milkii maqaa san sirraa feena nama sanaanitti dawwala nama san mara waan beekuuf yalla sirraa feena galmee ganam iluu galchaa guutak iluu kam kareefumoo Tiger deemeera waan hin jiru. Deeme mee oo ergate. Dhufeera. Ramza araftee moo jirta? Na dura gabbaa goya guutak. Imbuin. Abbaa milkii hin goye. Babdeeti. Ramzaan. Ana gabbusa. Jira. Ayya burqa seeno ye. Si deebtashi. Burqa. Si deebta. Gide seeno fedhe dubbisi boodi taraan qaba singal jaa burqa. Seenaa mucaa kaafuu godhaa diraamaa 500 kenna jechaa jirti shamara taate shamarnatti fakkaata maqaan kun qabi. Amma waa'ee mallaqaa kana yeroo deemtan jara kenna. Waa'ee mallaqaa kun waan abaarsatti mallaqa dhiisa. Amma ijoollee masan akkamitti argannarra fuulleffachuu jara kenna. Ijoollee biyya keessaa gocha jajjabaa godhuu jiran kana akkamitti fuulleffannaa akkamitti argina san kanarra fuulleffadhaa. Kallattiin achaa jechuun waa'ee mallaqaa kana meetti Tokkicho warri birrii maal jetta waa'ee birrii dhiisa. waa'ee birrii dhiisa san jechuun jira. Namni saba ofiitiif kennee ofii gumaa ofii hin baafne kan birrii barbaadu awwaalayyuu kashlabbee shororkeessitu jechuudha. Ofiitiif kennee yoo barbaadu uummanni Oromoo waa godhaaf ni goonaa. Iluu wanti jechaa jirru mallaqa Oromoon calliste iluu mallaqa maanuu magoorraateetiin gumaanuu baafte jechaati jirra. Chaalanchiin iluulaan namticha waan kana godhe dura hamman hin jedhu badhaasa hojjaa qabnaaf badhaasa hojjaa dhuunfaa. No. Wallah asirri hin jirtan. Waa'ee birrii abbaan barbaade jecha jenne malee hin qarqaarraa jedhanii qarqaaranii waa'ee birrii tana keessaa baasa. Gumaa namni kennaa ofiitiin birrii namni morma murame birrii waa'ee birrii haasoo hin aanuti. Oromoon bakkuma kennu maratti namni yoo buqqo birrii namni hojjeesuu barbaadu birrii gabbayee albeetti rigee birrii barbaachisa albeet baangaan. Okay, ilu dhaamsoo ittu na dhaqqabe keessan na bilbilanii.
Abdulle seenu jira na dhageettaniimi. Abdulle dhufu jira Abdulle waan jedhe Amaara nama lama harkaa qabna hin gurraan moo maal goonaadha Abdulle haa dhufu kallattiidhaan. Nama aarsitan wallahi billah. Oromooni guma nama buqqayyuu birrii guurinaa dura gumaa baafannaa jenna. Sagaleen koo jira Jira sagaleen kee jira. Tokkicho waa isinitti hima amma mucaan asirra jira nagalchaadha. Amaara nama Abdulle biyyan jiru ijoollee harkaa qabdu harkaa qaba biyyan jiru inni. Maqaa yaamna Abdulle yaama Abdulle Robe. Hafidani. Yaa Abdulle Robe. Hafidani yootti tole hafidani tokkicho men jarjarin koyda. Yootti tole hafidani yootti tolu baate gorraaniiti viidiyoo waraabanii nu argani. No, infenu. No. Wallahi kallattiin arguu fedhan. Wallahi. No, maaliif ani riskii fudhadhee waan kan dalagu jirraa min hundi kenna. Kallattiin arguu qabu. Dhagaa uummata keessa akkana tokkicho. Waliigalatti argine arguu baannee nuti gumaan ijoollee teennaa waa'ee birrii uummata buqqee haasa'u dura dirqama gumaa baafachuu barachuu qabna Oromoon. Oromoon wayitaduu Oromoo Amaarri wayitadjeesu nuti sagalee bicha asirraa wanni iyyinee boonnee dubartiin keenya boo'ee iyyee torbaan booda immoo callifnuu hin jiru. Gumaa keenya gabaabanne uummata keenya bira dhaabbannaa jedha. Waa'ee birrii namni lubbuu kennaa bara. Lubbuu kenna saba ofiitiif akkamitti birrii nama binna saba maali jedduun harkaa guddaa wallaa miira keessa jira. Akkas jechuu barbaade namni qarqaaruu barbaadu ni jira miti ni qarqaarraa jechuu qarqaaruu fedhu qarqaaruu barbaada nama sanniin anama fakkeenyaaf naman kennaaf gumammaa naa ba'u jedhu jira jecha siin tiktook irratti waan argine haasoo dhiifne asirra finnee nama qallee mul'ifne haasoo hin taane waliigalatti Oromoon gumaa baafatuu qaba. Laazim asirra dhufuu hin qabu. Waliigalatti gumaa ijoollee lamii duutee tana Oromoon baafatee uummata Oromoo eegarii qabu qeessan qarqaarree hawaasa keenya bira dhaabbanna tokko taanee afaan tokkoon akkasitti adeemnu wanni nu asirra deemnee booyaa ooluuf hin jiru bara maraa wallagga morma wayita muran jennee boonna asitti wayita muran jedhan uummanni nurraan dhaabatu nama duuna nu dhiisaa hin jiru. Gumaa baafachuu bara Oromoon durii gumaa baafataa bara Oromoon raayyuu baafataa bara Oromoon biyyuu fiitiyyuu walirraa baafataa bara Oromoon ganda keessatti hin beektu wayita Oromoo ajjeesuuf irraa akkamissa namni kiyya du'a jedhee baafataa bara namni yookiin birrii kafalanii jaarsi bahee gosti bahee gumaa san dhumatti yookiin ammoo nama ajjeesee baafataa jechuudha. Kaasii ammoo sooshaal miidiyaarra qamisii fi naxalaa uffattee birrii guuruuf olii gaffiita jechuudha nama du'e dhiiftee waa'ee birrii haasaa jechuudha Oromoon waa'ee birrii haasoo yeroo mara birrii guurii